Maqaan kiyya Dukkoo Magaadaadha. Jiraattu magaalaa kamii? Magaalaa Fincaa'aati. Barnoota maaliin baratuu jirta? Dipaartimentii akkaawuntiingiin baradha. Hayyee barnootii fi daa'ima guddisuun maatii guddisuun ulfaatu sitti akkamii haala akkamii keessa dabarsite? Ni ulfaata ta'ummoon waan mataa kiyya eeyyansiiseeruu fi homaa rakkoon qabu. Warra akka keetii kanaaf haadholii shamarran garaagaraatiif barnoota kanarratti akkaataa fi cimtee baratte kanarratti erga akkamii dabarsuu barbaadda? Waan jedhuun baradhaa maatiilee odoo guddisanuu barachuun hin danda'a. Ifi kennaati baradhaa barnooti bu'aa qabaadhaan. Haala barnootaa keetii kanarratti deeggarsi isiniif taasifame mana keessa namni deeggarsi isiniif taasise hin jiraa? Abbaan manaa kiyya haga ani barnoota deemee an deebi'u daa'imman kiyya akka isaan hin beelon nama isaanii areeru isaanii tolchee ifi irra dhaabbatee waan inni ilaaluu fi waan kanaa wal qabsiisee bakka deeggarsa sannuu godhe rakkoon qabu. Hayyee ergaa akkamii dabarsita namoota abbaa warraatii fi abbaa warraa keessanii kanaaf ergaa akkamii dabarsuu dandeetta? Ergaa isaanii dabarsu warri haati manaa barachuu hin dandeetti. Abbaan manaa yoo maatii isii waliin jiraatee maatii isii deeggaree fi isiilee deeggarsa manarraa waan qabduuf rakkoon qabdu barachuu hin dandeetti jedha. Maqaan kiyya Annaa Irbaayee Shotee jedhama. Gammachuu baay'een natti dhaga'ama. Ani gaafa isii fuudhu isiin sadarkaa barnootaa kutaa 8ffaa baratti waadaa galeefii ture. Isin barsiisaa jedhe. Eegas eega wal fuune maatii horanne barsiisuu eegale. Haali guutumatti mijaa'ee adoon ta'in ifii baradhee sadarkaa tokko dhaqqabee isii waadaa galaa sobaan galuuf dubbii jettuun dadhabnullee argannullee waan jiruun waldeeggaraa yaadaanis waldeeggaraa haga ammaa sadarkaa kanatti baratanii sadarkaa adda guyyaa eebbaa dhaqqaboon kanatti waldeeggaraa turre. Hayyee isin bu'aa bayii kana hunda dabarsanii maatii guddisuu fi barnoota akka malee ulfaata. Warroota akka keessanii kanaaf ergaa isin dabarsitan maal? Ergaan an dabarsuu barbaadu namooti baay'een waadaa sobaa walii galuun hin jira. Fuudhee si barsiisaa rakkoon hin jiru jedhanii gaafa wal kaadhimatan walii waadaa galanii gaafa immoo wal fuudhanii jedhanii yeruma santi waadaa san dhaabuun hin jira. Onni an dhaamsi an qabuu fi maatii tokko yookiin intala tokko gaafa wal fuudhanii wal heerumanii fuudhaaf heerumi guyyaa nami jedhe qofa adoon ta'in guyyaa fedhii waaqaa ta'uu danda'a. Gaafa wal fuudhan yaadaanis maallaqaanis akka barsiisanuu fi akka cinaa dhaabbatan gamanumaan dhaamsa yookiin ergaa kiyya dabarsuu barbaada. Maqaa Giiftii Areerii jedhama. Dipaartimentii fayyaa or narsiingii barachuudhaan eebbifame guyyaa har'aa. Barnoonni bu'aa bayii guddaa qaba. Bu'aa kufuun jira, ka'uun jira. Carruma kana keessa hundumaa Waaqayyo nu gargaaree carraadhaa guddaa kana Waaqayyotu nu kenne. Barnoota keessa bu'aa bayiin guddaan miidhami jira, danda'uun jira, wannuma hundaa jira jechuudha. Barnoota keessa waan bacaa jira. Garuu guyyaa har'aa guyyaa gammachuu ga'uu kennatti guddaa gammanneerra. Hayyee ergaa shamarran akka keessaniitiif yookaan dargaggoolee akka keessaniitiif barnoota kana akka galmaan gaanuuf ergaa akkamii dabarsita akka keetti baratanii? Hayyee shamarraa hundumaafuu akka isinii waan biraatiin akka hin sobamne carraa barnootaa carraa guddaa argachuu jechuun waan guddoodha. Akkasumas immoo barattoonni shamarranii amma naannoo Gujii keenyaatti heerumaan sobamuu waan garaagaraatiin sobamuu garuu carraan barnoota argachuu carraa baratanii barnoota xumuruun carraa baay'ee dansaa fi baay'ee bareedaadha. Shamarraan keenya hin sobamina barnoota keessan baradha maatii keessan gurra baasaa ofillee kabachisiisaa biyya keessanillee kabachisiisaa isiniin jedha. Maatii isin barsiisaa ture deeggarsi isaan taasisaa jiran maal fakkaata? Hayyee maatiin kiyya maatii guddoo jaallatamoo fi baay'ee kabajamoodha. Abbaa kiyya haadha kiyyas baay'een jaalladha. Hunda isaanii maatiin kan obboleeyyan kooti baay'ee jaallatamoodha. Barnoota kana bu'aa bayii bacaana waliin bu'anii ba'aniiranii na wajjin dadhabaniiranii na wajjin beelotanii dheebotaniiranii carraa beela'uu kiyya ofii fudhatanii ana qubsaniiranii maatii kiyyaaf galata guddaa isaaniif kennuu barbaada sa'aatii kanatti. Hayyee hundi keessanillee galatooma. Maqaan kiyya Ayyaantuu Zamarkuu jedhama. Barnoota dipaartimentii kamiin barataa turte? Dipaartimentii Nersingii yookaan fayyaa baradha. Barnoota barachuu fadhane maqaa bichaa doonteen bu'aa bayii baay'ee qaba. Kana keessa waa hunda dandeenye waaqni nu gargaareenaan carraa dhaabdaa kana argachuu dandeenya. Ergaa shamarran akka keetii kanaaf maal dabarsita? Ergaan shamarran keenyaaf dabarsu akka kiyyaatti otoo taane shamarran baay'ee isaanii baratanii odoo iddoo hangee kanaayyuu caalanii darbanii gaanii anatti tola.
garuu shamarran baay'een amma akka namni yaadu akkam gara akkuma bifti fuul namaa gubbaa garagara yaadi namas gargari ammoo dhaloonni baay'een dhaloonni akka shamarranii bacaa isaanii addee heerumanii kaanii rakkatanus osoo baratanii kaanii milkaanii jijjiiramanii akka kiyyaatti fedha darbe ammallee dhaamsi isaanii dabarsu adu ammal dhaloonni booda dhufu shamarran keenya kun adu baratanii fakkeenya gaarii Itoophiyaa fi lammifama kan Itoophiyaa bulchuu jirtu egzaamii tokko na fudhadhatanii chabbebe isiidha shamarran akkuma dhalattee guddattee jijjiirantee guddattee amma addunyaa bulchuu jirti akka dhaloonni keenyallee darbee odoo akkasi baratee milkaa'ee odoo addunyaa bulchaa kiyyaatti natti tola dhaansaa ganaa isaanii dabarsaa. Maatii kiyyaaf ergaan dabarsu dhugaa guddaa waaqaan jalatti akka malee waan baay'een cinaa keenya dhaabbatanii gaafa dadhabus gaafa danda'us gorsaanii biizinesii fi qabanurra dandeettuu fi qabanurra na sheer godha na gargaara maatiin kiyya waaqaan jala akka dabaa akka guddaa dhugaa si waa isaan na hojjetan dubbadhe haasoo hin xumura akka baja cinaa kiyya dhaabbata na gargaara adhaan baasaniiran. Barnoota barattee kana biyya keessa baatee baratte kana akkamitti tajaajiluu dandeetta maal godhattee akkamitti tajaajilattee yaaduu jirta? Osoo amma si hambaa uummata keessa tajaajilu uummata rakkataa harqalleeyyii amma fakkeenyaaf uummata harqalleeyyiin yenna dhukkubsatan mana yaalaa deemuu hin danda'an maaliif baasii gargaara nu gaafatanii jedhan dhiphachuu danda'an uummata harqalleeyyiin jedhu uummata kun qarra qabaa kun akka sedhe ka'ee akka amma namoota adda baasu doon ta'an uummata xiqqaa guddaallee adda qabee ka'ee dandeettii isaanii kenne isaan yaaluu isaa yookaan rakkoo isaanii isaan deeggaruu danda'a akka kiyyatti. Ayyee guddaa ulfaadhu isiniin jenna. Ayyee atinis isinis guddaa galatooma. Biyya keessa baradhee amma guddadheetti akka kiyyattan baay'ee baadiyyaa dhaladhee guddadhee garuu naannoo kiyya santi buufati fayyaa xiqqoodha akkasumas immoo hospitaalonni gurguddaan jiraachuu hin danda'an akkanuma barattoonni gahee barnoota kanaatiin baratanii baane xiqqoodha. An garuu akka kiyyatti baradhee ganda kiyyas ta'ee iddoo ittuma jiru hundumaan uummata koo akkan gargaaruu fi akka waadaa isaanii galetti beekamaadha kuni ila kolbaa duratti ila waaqayyoos duratti ila uummataas duratti waadaa isaanii galeera uummata koo tajaajiluuf har'as boris an qophiidha. Kolbaan miidiyaa reef tamsaasa jalqabee maal jettee ergaa akkamii dabarta warra isa daawwatan? Hayyee kolbaa miidiyaan baay'ee bareedaadha baay'ee ergaa gurguddaa fi ergaa jajjaboo dabarsuudhaan beekama waan ta'eef uummati keenyas ta'e uummata naannoo biraa uummati iddoo biraa akka kolbaa miidiyaa nuuf hordoftanii nuuf guddistan kabajaan isin beeksifna. Maqaan kiyyaa tokkicha Oroo jedhama. Maqaan tiktookkii kiyyaa akkasidha. Maqaan dhaloota Tokkonuu Duubaa jedhama. Ani iddoon dhaloota kiyyaa godina Gujii Lixaa Aanaa Malkaa Sooddaa ganda baay'ee gundiitti dhaladhe. Barnoota an barachaa ture barnoota dipaartimentiin fayyaati. Neersiingii kiliinikaan neersiingii barachaa ture. Haalli barnoota baay'ee waan baay'ee nama gaafata. Ciminnaafis dadhabbina qaba. Dhaba qaba, beela qaba. Waan guddaa keessatti baranneerra. Garuu Waaqayyo nu gargaaree barnoota keenya amma guyyaa giraajuweeshinii goonu dhadhaan baaneerra. Hawaasa keessa baatee barataa turtan akkam godhee tajaajilaa jira? Barnoota kiyyaa bifa ho'aa ta'een yookaan bifa qulqullina qabuun maatii fi qaama isaaniitu akka isaan qulqullinaan qabatanuu fi naannoo ifitti fayyaa jechuun fayyaan waa hunda. Fayyaan barate waan hunda barate jedhama. Fayyaa barannee fayyaa jechuun fayyaan dandeettii ifi gonfachuufis jireenya ifiitiyyuu fayyummaa uumama ifiitiifis akkas fayyummaan baay'ee barbaachisaadha. Fayyaa yoo jedhanu nafi nama fayyummaa nama agarsiisa. Guddisee galateeffadha haadhaaf abbaa kiyyaa maatii kiyyaa hundi na gargaaruu isaaniitiif baay'ee na bira dhaabbatanii na bira dadhabanii hiriyoota kiyyaa na biratti dadhabaniiranii abbaa fi haati kiyyaa na dadhabanii baay'ee ifaajji guddaa fudhatanii na gargaaraa turanii galanni isaanii waaqaa fi ana biralleetti hin jiraadha. Maqaan kiyya Duuba Qilxaa jedhama. Jiraataa Aanaa Malkaa Sooddaa ganda baay'ee magaalaati. Gammachuu guddoon natti dhaga'ama. An Duuba Qilxaa Qumbii jedhama. Inni Tokkonuu Duubaa jedhama. Kanaafuu baratee addaan ba'isaa fi jalqaba waan ta'eef baay'ee galateessaa waaqalleen galateessaa jedha. Barnoota akkanaatii fi ani kutannoon kiyya ijoolleen kiyya haga jalqabaatiif haga buufataatti akka fiidhaleetti akkasiin barattu fedhii kiyya ammalleen hundi isiituu mana barumsaa ciitti. Kutaa tokkoo fi haga kutaa sagalii kutaa 11 inni ka xumure kana kasaan duuba jiranuuf ka dura jirullee baratanii fixaniirra jira. Hariyyoota isaanillee akka dhaamu barumsi qulqullina jireenyaati hundee guddinaa waan ta'eef barumsi akka addaan hin kunne jedha. Ayyee isin daawwattootaa fi dhaggeeffattoota naa kolbaa miidiyaa kanaa jajjabeessaa like share copy isaaf godhaaf bira dhaabbadhaa akkasiin galatooma. Maqaan kiyya Ayyaantuu jedhama. Ayyaantuu Saaddoloo jedhama. Magaalaa kamirraa dhufte? Aanaa Malkaa Sooddaa magaalaa baay'ee gundii jiraa dhufe. Barnoota kana maaliin barattee xumurtee giraajuweetii? Barnoota kana neersii barataa ture. Gammachuu akkamitti sitti dhaga'ama? Gammachuu akka malee na dhaga'ama. Duraan dursee waaqa galateeffadha. Waaqa carraa kana naa kenne guddisee galateeffadha. Itti aansuun maatii kiyya kacinaa kiyya na dhaabbataa turane. Obboleessi kiyya akka malee jaalladhu. Degguu Saadduloo jedhama. Ayyaantuu Saaddulooti. Itti aansuu isa galateeffadha. Itti
itti aansuun maatii kiyya hunda galateeffadha jechuudha. Isin shamarran bu'aa ba'iin barnoota qabu maal fakkaata? Bu'aa ba'iin barnoota qabu akka malee bacaa kana keessa garuu waaqni nu gargaaree yeroo baay'ee shamarran barattee iddoo guddaan geettu jedhaa turane. Amma shamarran barattee iddoo guddaallee gahuu dandeetti. Namni akka kiyyaa kunfallee yeroo baay'ee qaraa bakka shamarran barattee iddoo guddaan geettu bakka mana keessa qofa bakka hojii mana keessaati shamarran yeroo baay'ee ijoollee dhiiraa qofa barsiisan irraa hundaani akka carraa ta'e amma shamarran barattee iddoo guddaa geetti. Kanaafuu shamarran amma achi barachuuf iddoo guddaa waan geettanuuf jabaadhaadha. Kolbaas barsiichaa isin baachee maal jetta akkamitti tajaajiluu dandeettas? Isaanii hedduu isaan galateeffadha. Galati guddaan waaqi isaa eebbisu kaani ammoo ogummaa ittiin leenji'amee bahe kanaani gama hundaanuu bakkaachoo isaaniin tajaajila haga humna kiyyaatti jedha. Maqaan kiyya Siister Biraanuu jedhama. Kolleejjii abbaa dhuunfaa Sootoriyaa baradhee bahe jechuudha. Xumurri keenya addaachuu eebba keenya. Bu'aa ba'iin barnooti qabu hedduu aarsaa nu gaafachiisa. Waggaa lamaan kana aarsaa hedduu kaffallee ciminaan tattaaffii garaagaraatiin barnoota kana asiin geennaa jennee barannee guyyaadha. Eebbifamtoota Sootoriyaa kolleejjii jechuun damee ICTtiin hanqinni hedduu odoo jiru nulle baramne sadarkaa intalti namaa tokko dhaqqabde hin dhaqqanna jennee asiin baane jechuun sadarkaa kanaa eebbifamnee bahuu kennaaf baay'ee guddoo natti tolaadha. Ergaa akkamii dabarsita shamarran keetii kanaaf? Ergaa an dabarsu shamarreen ta'e barnoota irratti xiyyeeffannaa kennuu qabna. Maafi jennaan qabeenyi dhaalamaa barnootiin dhaalama. Kanaafuu barnoota gaafa barannee wallaalummaa dagachuu dandeenya. Kanaafuu shamarraa Oromoo sirriitti tattaaffiin sirriitti ejjannoon baratuu qabdi jedhan gama kiyyaa. Biyya keessaa baatee baratte kana kolbaas barsiise kana maal jedhu? Baay'ee galateeffadha guddoo natti dhaga'atama waan ani hin beekne na barsiisane waa hedduu waan sammuu kiyya qaran beekne barnoota garaagaraatiin na barsiisaneeran. Kanaafuu addunyaan dhimmamtee na eeddi waan ta'eef kanaafuu beekumsa hagaan tokko beekumsa fudhadhe kanaani uummata kiyya cinaa ejjuu barbaadaa gama kiyya. Ayyee isinillee galatoomaa jenna gama keenya.